Ashamaa Angalaanaadha. Odeessaalee ispoortiin isinitti himaa. Lamiin Yamaal qoratamuu fi ministeerri mirgoota hawaasaa Speen waajjirri abbaa alangaa biyyattii Lamiin Yamaal irratti qorannoo akka gaggeessu gaafate. Sababni ammoo Yamaal guyyaa dhaloota isaa waggaa 18ffaa wayita kabaju namoota rakkoo guddina qaamaa qaban agarsiisa akka dhiyeessan gochuudha. Kan ammoo waldaan Speen keessatti mirga namoota rakkoo guddina qaamaaf isaan wal qabatu qabaniif dhaabatu jaarraa 21ffaa keessatti wanta fudhataman qabnedha jechuun komateera. Ministeerri mirga hawaasaa Speen himannaa waldicha irraa dhiyaate bu'uura godhachuun abbaan alangaa biyyattii seerri cabee fi mirgi qaama miidhamtootaa sarbame yoo jiraate akka qoratu gaafateera. Miidiyaan Speen tokko garuu namoota sagantaa bashannanaa kana dhiyeessan keessaa tokko dubbiseera. Namni kun Yamaal balleessaa raawwate hin qabu jedha. Namni kabaja nu dhorkate hin jiru. Nagaan hojii keenya hojjenne jechuunis komii dhiyaate mormee jira. Oduu jijjiirraa taphattootaa ilaallatuun Arsenaal Eberechi Eezee fudhachuuf Liverpool ammoo Philip Mateetaa mallatteessifachuuf Crystal Palace waliin dubbachaa jiru. Manchester United ammoo taphataa lammii Kaameruun Bryan Mbeumo yeroo dheeraaf fudhachuuf dhama'aa ture amma harka galfachuuf waliigalteerra ga'eera. Palace taphataa ganna 27 Eezee gurguruuf paawundii miliyoona 68 gaafatee jira. Liverpool ammoo taphataa sarara fuulduraa lammii Faransaay umuriin isaa waggaa 28 ta'e Mateetaa fudhachuuf bakka buutota isaa waliin Paaris keessatti wal argee mari'ateera. Maqaan isaa Liverpool waliin kaa'aka ture jifataan Eintracht Frankfurt Hugo Ekitike gara Newcastle United makamuun isaa waan hin oolle ta'eera. Newcastle maallaqa riikardii kilabichaa ta'e paawundii miliyoona 70 ol baasuun Ekitike fudhachuuf jedha.